Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa guyyaadha guyyaatti dhimmoota garaagaraa irratti kan ittiin argattan YouTube channel Dr. Naafii Argeetu official dha. Egaa akkuma beekamu sagantaa gama YouTube keenya kanaan odeeffannoo fayyaa dhimmoota garaagaraa irratti guyyaadha guyyaatti simbiraan ga'a turreerra ammas ga'uun keenya akka itti fufetti jira. Egaa guyyaa har'aas ajandaa tokko yookiin immoo waa'ee dhibee haaraa tokko akka haaraatti kan ka'e dhibeen kun illee haaraa ta'uu baatu garuu dhiyootti keessumaa biyya UK yookiin immoo United Kingdom keessatti kan jalqabe waa'ee dhibee tokko kan waliin haasofnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Namoonni haaraan tarii YouTube channel keenyaaf haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Odeeffannoo fayyaa guyyaadha guyyaatti isiniif laannullee argadha. Mallattoo bilbilaas tuqaa isiniin jenna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofu. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota keenyaa har'a kan waliin ilaallu dhibeewwan qunnamtii saalaan daddarban keessaa dhibeen qaama saalaa dhiiraas ta'e dhalaa nyaatu beektu. Foon qaama saalaas ta'e kan dhalaa nyaatu jechuudha. Waa'ee kanaa waliin ilaalla. Akkamitti maaliif nyaata? Yookiin immoo madeessee cuffatee yookiin immoo yommuu madeessu sanatti dhiibbaa akkamii qaama saalaa irraan ga'uu danda'a? Akkamittis immoo ofirraa dhorkuu dandeenya? Maal gochuus immoo qabdu? Keessumaa namoonni UK United Kingdom jiraatan dhibeen kun bal'inaan kan inni merji ta'aa jiru achirrattidha. Kan hanga xumuraatti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhibeewwan qunnamtii saalaan daddarban yeroo jennu karaa wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabneeni dhibeewwan daddarbanidha. Jarmiileen yookiin baakteeriyaas yookiin immoo pirootozoaan kan ta'an nama dhibee kanaan qabame tokkorraati nama dhibeen hin qabamnetti karaa wal qunnamtii saalaa dhangala'aadhaanis ta'uu danda'a yookiin immoo kontaaktiidhaanis ta'uu danda'a. Karaa kanaatiin dhibeewwan daddarban jechuudha. Dhibeewwan wal qunnamtii saalaan daddarban baay'eedha. Baay'een keessan beektu coophxoo, fanxoo kan jedhamu jiru. Baay'een keessan kan beektan jechuudha. Egaa dhibeen kun dhibeen amma haasofnu kuni donovanosis jedhama. Donovanosis kan jennu kun immoo dhibee wal qunnamtii saalaan daddarbu keessaa tokkoo fi kan yeroo ammaa keessumaa biyya United Kingdom keessatti bal'inaan argamaa jirudha. Dhibeen kun baakteeriyaa Klebsiella granulomatosis jedhamuun kan dhufudha jechuudha. Klebsiellaan kun baakteeriyaadha. Baakteeriyaa gosa baakteeriyaa Klebsiella granulomatosis kan jedhamuun kan dhufudha. Egaa akkuma jalqaba jechuudhaaf yaadne baay'inaan kan inni daddarbu karaa wal qunnamtii saalaatiin kan biraa immoo rarely baay'ee carraan darbuunsaa dhiphaa kan ta'e karaa skin to skin contact yookiin immoo karaa gogaaf gogaa walitti bu'uudhaan darbuu danda'a jechuudha. Egaa akkuma ibsuuf yaallee baakteeriyaan kun erga karaa wal qunnamtii saalaan daddarbe yookiin immoo rarely immoo karaa skin to skin contact kan jenneen daddarbe booda qaama isaa naannoo sanatti wal horuudhaan yookiin immoo naannoo qaama saalaatti fi keessumaa naannoo hudduu jechuudha madeessuudhaani akkasumas miidhaa garaagaraa yeroo irraan ga'uu danda'a jechuudha. Akka foon ni madeessaa isa booda maal ta'a jechuudha akka inni easily dhiigu yookiin immoo akka inni salphaatti dhiigu godha jechuudha. Ni madeessaa yookiin immoo madaa yookiin immoo foon saala nyaata jechuudha. Foon fakkeenyaaf akkuma beeknu keenya naannoon hudduudhaaf naannoo qaamni saalaa dhiiraas ta'e dubaraa foon qaba foon sana nyaata jechuudha. Foon kana jala immoo iddoon dhiigaa baay'eenis jiru akkuma beeknu narvoonnis jiru jechuudha. Akkasumas immoo sirni lymph node kan jedhaman illee jiru. Isaan kana illee madeessee dhiibbaa garaagaraa illee nama geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf madaa bifreed ulcer jedhama kun yoo ilaalle yookiin immoo foon diimina fakkaatu madaa diimina fakkaatu kanatti fida jechuudha. Egaa akkuma beekamu dhibeen kun karaa wal qunnamtii saalaatiin kan daddarbudha baakteeriyaan kun jechuudha. Kanaaf immoo namoonni baay'eenis immoo namoota baay'ee nama tokkorraa nama biraatti darba jechuudha. Fakkeenyaaf immoo wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne nama kan baay'ee wajjin gochuurraan kan ka'e fakkeenyaaf amma abbaa manaa fi haadha manaa yookiin hiriyyaan tokko karaa nama tokko wajjin godhee nama kan biraa wajjin nama kan biraatti illee easily daddabarsuu danda'a jechuudha. Namni kun haaluma kanaan baay'ee faffaca'aa deema. Rarely garuu karaa skin to skin contact kan jenne karaa illee ni darba jechuudha. Kanaaf namoonni keessumaatti fakkeenyaaf hamma namni tokko dhibee kanaan yommuu qabamu namni dhibee kanaan mallattoo nama jenne kun yookiin immoo madaa'uun kun keessumaa naannoo qaama saalaa fi naannoo hudduu sanarratti yoo irratti mul'ate yoo madaa'e jechuudha. Namoonni guyyaa 60 dura fakkeenyaaf amma tariitii guyyaa 60 keessatti
yookiin ji'a lama keessatti namoota kanneen ijoo qunnamtii saalaa gootaniitti yoo ta'e namoonni carraan dhibee kanaan qabamullee jira jechuudha. Kanaaf guyyaa 60 gidduutti nama sana ijoo qunnamtii saalaa godhamee taanaan namni sun illee tiriittoo qaba jechuudha. Kanaaf yaaliin isaanii jira akkuma beekamu qorannoon erga godhamee booda qorannoon godhamu jira. Qorannoon karaa dhiigaatiin akkasumas immoo saampiliin naannoo sanaa fudhamee qorannoon gaggeeffamu jira jechuudha. Qorannoon kun erga godhamee booda maal ta'a namni sun yaalamuu danda'a jechuudha. Kanaaf gabaabaadhumatti dhibeen kun yommuu yaalamuudhaa baate fakkeenya akkuma beekamu namoonni keenya baay'een isaanii rakkina akkasii naannoo qaama saalaa kan jiru yommuu ofirratti argan mana yaalaa deemuun saalfatu namoonni baay'ee mana yaalaa dhaquun sodaatu warra naa fayyaa bor fayyatuma jedhanii baay'ee komplikeet ta'a yookiin immoo sadarkaa hamaarraallee geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoowwan madaan baay'ee kan dhiigu yommuu itti buutan kan dhiigu yookiin immoo mallattoo diimaa yookiin immoo kan naannoo qaama saalaa keessanii fi naannoo hedduu kana nyaatu yoo ofirratti argitan mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo riyaa qabdu yoo ta'e guyyoota 60 gidduutti namoota wajjin ciistanii shamarran yoo ta'e yookiin immoo warra dhiiraas namoota kanneen illee akka isaan yaalaman gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf namarra turee jennaan madaa garaagaraatiif saaxiluu danda'a. Akkasumas immoo naannoo qaama saalaa akkuma beekamu naannoo qaama wal hormaataati naannoo qaama keessaa qaama baay'ee barbaachisaa waan ta'eef of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namarra turee jennaan madaa garmalillee geessuu danda'a. Akkasumas immoo ujummoowwan dhiigaa naannoo sana jiretti illee miidhaa geessuu danda'a, cufuu danda'a yookiin sadarkaa gaangiriinii nama geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf yaalii barbaachisu gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni guddaan immoo dhibeen kun akkuma jalqaba jenne ofirraa ittisuun kan danda'amu wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne gochuu dhiisuudha yookiin immoo yoo danda'ame maloota ittisaa kanneen fayyadamuudha. Fakkeenyaaf koondoomii fayyadamuudha. Namoota hedduu wajjin wal qunnamtii saalaa gochuun rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf egaa baakteeriyaan kun yookiin immoo donovaanosis kan jennu dhibeen kun jechuu kootii dhiifama. Baakteeriyaa akkuma jalqaba isiniif kaasee kileebseellaa giraanuloomaatosiin kan dhufu kuni babal'achaa jira yeroo ammaa Yuunaayitid Kiingidamii keessatti namoonni warra UK jirtan baay'ee of eeggannoo gochuu qabdu. Kan biraa immoo dhibeen kun carraa dhibee HIV AIDSdhaan qabamullee ol kaasuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo gochuun gaarii. Maaliif madaa'ee jira waan ta'eef carraan namni suni dhibee HIV AIDSdhaan qabamuu isaallee ol kaadha. Akkuma beekamu karaa madaatiin vaayirasiin kun karaa madaa sanaan seenuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Carraa dhibee HIV AIDSiin qabamuus waan ol kaasuu danda'uuf of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuun barbaada. Gabaabadhumatti dhibee kanarraati of eeggannoo gochuudhaan wal qunnamtii saalaa daangaa hin qabne gochuurraa of qusachuu akkasumas immoo yeroodhaan deemanii ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Madaan naannoo qaama saalaatti kan dafee dhiigu madaawwan yookiin immoo kan akka foon diimaatti qaama keessan gogaa keessan irraa kaasee foon keessan nyaatu yoo jiraate naannoo qaama saalaatti fi naannoo hodduutti dafaatii mana yaalaa deemaatii ilaalamaas ni jenna. Namoonni warra UK jirtanis akkas immoo tarii biyya keessas immoo keeziiwwan akkasiis mul'achuu danda'u waan ta'eef actually keeziiwwan kunniin darbee ni jiru reeriidha. Reerii ta'an malee biyyoota kan biraa keessatti baay'ee biyyoota naannoo keessumaa naannoo biyyoota ho'aa ta'an kan akka Biraazil fa'aa keessatti koomanidha jechuudha. Yeroo ammaa garuu UK'n baay'ee sodaachaa jirti waan ta'eef of eeggannoo akkasii gochuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jechuun barbaada. Egaa wanta kana baay'een keessan akkasii hubattaniif jedheetan kan isiniif dhaame hanga xumura sagantaa keenyatti wajjin taatanii waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Kabaja argadhaa.